Sifa morma turega bisenyi taka Kudur seni bilik sebiyaka Isa tukenya udini febulatu Jana kenya kalkawiya kubatu Gulalle Media Network. Gulalle Pangalani, Sinisu Yawano Fito, Senan Kisu Garani, Siva Morma, Turega, Seni Taka, Kudur Seni Bilik Sebiyaka. Isa tukenya udini febulatu Jana kenya kalkawiya kubatu Yoya nagenya dursu akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalle Media Network sagantaa kana kan qopheessee simbiraan gahu ana buunoo waabekooti. Gaazexessituu beetiin atileet Faayisaa Leellisaa wajjin goote irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Sagantaa kana keessatti beetiin gaaffii akkamii gaafattee fi atileet Faayisaa Leellisaan ilaalcha akkamii calaqqisiise kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Atileet Faayisaa Leellisaan nama qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphateera. Qabsoo qeerroon biyya keessatti mootummaa Abbaa Irree Yaadigii wajjin taasisaa ture. Sanaanis miidiyaalee idil addunyaa dabalatee biyyoonni garaagaraa dhimma qabsoo Oromoo kana itti dhiyeenyaan ilaaluu kan eegalani. Atileet Faayisaan eegga qeerroon Oromoo mootummaa Abbaa Irree sana fonqolchuudhaan sirna kana gombisee booda gara biyyaatti deebi'e. Haa ta'u malee atileet Faayisaan eegga gara biyyaatti deebi'e ilaalcha addaa, ilaalcha durii hin qabne, ilaalcha qoodiinsa saba Oromoo gidduutti geggeessudha kan inni amma yeroo ammaa kana irratti bobba'ee jiru. Akkasumas gaazexeessituu Beetii Taaffasaa miidiyaalee garaagaraa irra turtee hojjetaa turte. Haa ta'u malee Beetiin yeroo dhiyoos sadarkaa isheerraa gadi bu'uudhaan namoota qabsoo Oromoo hin madaalle akkasumas miidiyaasii wajjin kan waliin fakkaanne dhiyeessuudhaan sadarkaa ishee gadi buusteeti jirti. Faayisaan yeroo ammaa kana nama adda durummaadhaan jibba qabsoo Oromootiin machaa'ee jirudha. Faayisaan ifaaf ifatti ija jabinaan irra deebi'ee qabsaa'ota Oromoo nama qeequudha. Qabsaa'ota Oromoo nama maqaa dha'ee obbo Jawaar Mohammad Ayiduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kana arrabsuudhaan nama beekamudha namni kuni. Atileetiin kun yeroo amma ilaalcha addaa inni mul'isaa jiru keessa gonkuma qabsoo Oromootiif nama fira ta'uu hin dandeenye ta'ee jira. ኮኔክሽን ማን ነው? ኮኔክሽን ማለት ሽፍታ ነው። ጫካ ገብቶ ህዝብን ገበሬ የሚዘርፍ ማፊያ ቡድኖች አሉ ማለት ነው። Sadarkaa jalqabaatti waraana bilisummaa Oromoo Shanee jedheeti kan inni waamu. Shanee jedhee waamu qofayyuu mootuun taane waraana kana gadi buusuudhaan akka hattuutti akka saamtuutti sadarkaa shiftaatti gadi buuseeti kan namni kun ilaalaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka Faayisaan jedhetti mana namaa seenee nama saamaa, dubartii gudeedaa, abbootii qabeenyaa Oromoo saamaa, nama ukkaamsuudhaan maallaqa gaafatuutu hin taane nama saba isaatiif kufee ka'aa qabsoo Oromootti kan ija godhee har'aan ga'ee jirudha waraanni kuni. Haa ta'u malee Faayisaan guyyaa dheengaddaa wal gaaffiif deebii beetii wajjin godheen dhaaba kana akka dhaaba xiqqishoo tokkotti akka nama dhuunfaan tokko ajajuutti gadi buusuudhaan kan sadarkaa waraana keenya gadi buusee kan ilaale. Waraanni bilisummaa Oromoo shiftaadha. Shiftaadhuma xiqqishoo bosona keessa teessee nama saamtudha jedha. Morma tokko irratti arraba lama kan inni dubbate. Sadarkaa tokkoffaatti Faayisaan akka jedhetti waraanni kuni waraana dandeettii hin qabnedha jedha. Waraana milishaan gandaa yoo itti dhaqellee baqatee fiigee bosona mogor keessa dhokatudha jedhe. Harraba biraan immoo waraanni kuni galuu hin danda'u. Baay'inni isaanii baay'ina raayyaa ittisa biyyaa waan caaluuf mootummaan kana qubsiisuudhaaf hin rakkata. Kanaafuu haraaramuun isaanii tokko yoo hiikan qabu jedheeti jira namni kuni. Haa ta'u gaa kabajamtoota daawwattoota keenya jechi nama kanaa inni kan biraan Faayisaan waraanni bilisummaa Oromoo dandeettii waraanaa hin qabu, gootummaa hin qabu, taankii fi marfii dura dhaabbatee nama loluu hin dandeenye jechuudhaan fakkeenya gootummaa akka warra TPLF kaaseeti kan inni dubbate. Faayisaan akka jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo ni baqata, poolisii Oromiyaa hin baqata, raayyaa ittisa biyyaa hin baqata, itti dabalataan immoo humnoota milishaa ganda keessaallee akka isaan baqatanitti Faayisaan kan dubbate. Dhugaan lafarra jiru garuu waraanni kun loltoota mootummaa fi kan naannolee biroorraa kan biyya Eertiraas dabalatee aleellawwan isaan irratti baname hunda ofirraa qolachuudhaan kan waraanni kun ayyoona ga'e. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jennu kan inni Shaneen jedhuun kun gootummaadhaan loltoota dura dhaabbatanii loluu hin danda'anu jedhee ture. Gama biraatiin immoo qawwee gurraacha sana namoota Shaneedhaaf shoora taphatantu kenneef jedhee ture. Garuu dhugaan jiru qawween AKM'n gurraachi sun kan waraanni kun hidhatee jiru raayyaa ittisa biyyaarraati kan inni ajjeesee irraa fudhate. ይሄ የመንግስት ሰራተኛ ሁለተኛ ደግሞ
ይሄ ጥቁሩ ክላሽ እኮ በፊት አልነበረም። እኔ አሁን ከሌላም ሳያገኙ አይቀርም። ከዛ ሁሉ መሳሪያ ከመንግስት ብቻ አይደለም የሚታጠቁት፣ ሌላ እጅም ሊኖር ይችላል። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ጥቁሩ ያላቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት ማንም አሳልፈው የሚሰራው አሉ መንግስት ውስጥ ማለት ነው፣ በብዛት ማለት ነው። መንግስት ያውቃል፣ ግን አይ ዶንት ኖ መንግስት የሆነ ነገር ፈርቶ ሊሆን ይችላል። Waraanni kun qawwee gurraacha kana loltoota Itoophiyaa irraati kan inni kuffisee fudhatee jiru. Qawween sun eessaayyuu bitamee deeggarsa nama kamiyyuu galuu hin danda'u. Kanaafuu Faayisaan akka dubbatetti loltoonni kun noolee nageenyaa mootummaa federaalaa fi kan naannolee ni baqatu otoo hin taane dura dhaabbachuu qofayyuu mootum hin taane bakka teessuma isaaniitti itti dhaquudhaan waraana irratti banuudhaan haleellaa irratti jalqabuudhaan kan isaan meeshaaleen gurguddaa kanneen akka bireenii, snaayiperii, qawwee gurraacha Faayisaan jedhu kanneen kan hidhatanii loltoonni waraanni kun waraana bilisummaa Oromoo wajjin raawwatan irratti loltoonni isaanii humni addaa Oromiyaa hedduun akka wareegamanii fi qabeenyi hedduun akka barbadaa'e dubbatanii jiru. Aarsaa kaffalaa jira. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baala tarcaa jira. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru kun sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ol ta'uudhaan kan mootummaan federaalaa gidduu galiinsa addi bilisummaa Oromoo hoggaa Eertiraa turetti ibsinni maqaa shaniitiin baasaa ture. Shanee gumii sabaa waan jedhuun malee dhaaba shanee jedhuun miti. Shaneen gumii sabaa immoo caasaa hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromooti. Namni kun jibba Oromoo fi qabsaa'ota Oromoof qabuun akkasumas ilaalcha jibbiinsa waraana bilisummaa Oromootiif qabuun maraatee jira. Sadarkaan marannaan isaa immoo kun immoo fayyina irra darbeeti gara qalbii dhabuutti waan jiruuf namni kun gufuu qabsoo Oromoo ta'uu isaa dura firoottan obboleewwan namoonni dhiiga isaa ta'an maaliif hin gorfanne gaaffii jedhuun qaba. Maturree itti aanuun gaazexeessituun Beetii Taaffasaa nama jabduu kanaan dura seenaawwan gurguddaa hojjetteedha. Gaaffiiwwan jajjaboo namoota garagaraa gaafatteen dinqisiifannaa hedduu nama gonfatte keessaa ishee tokkodha Beetiin. Garuu yeroo ammaa kana sadarkaa ishee ofuma isheetti gadi buusuudhaan hojiiwwan garagaraa hojjetaa jirti. Fakkeenyaaf Beetiin nama kana waggaa gaaffii gaafattutti akka nama qabsoo Oromootiif haaraa ta'etti madaqoo ta'etti kan isheen gaaffii gaafattu. Fakkeenyaaf የታጠቁ ኃይሎች ጋፈ ጀቱን ቃሞታ ሂደታን ከወለጋ ከሰ ሶቻኑ ፊ የታጠቁ ኃይሎች ሻዋ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ጋፈ ጀቱ ቤቲን ማጀቹ ሸቲ ኦሮሚያን በሎዳ ኦሮሚያን ከንበለት ሞ ጉድኒ ሰርካ አናን ሰርካ ገንዳት ዋን በበለተ ኦሮሚያን ደቼ በሎዳ ሰነስተው ከነስተው ቃምን ሂደቲ ኦሮሚያ ከሶቸው ካምባስ ከንያስ ከንግዱ ገሌሳስ አከሱመስ ካንካበ ጅሩስ ቃሙ ወራነ ብሱማ ኦሮሞ ወቡት መለ ቃምኒ አዳ ከነይደት እንጅሩ ቤቲን ጋፊሴ ከነከተ ጀልቆ መራካተ ጋፊ ድጉጉራቲ ከነሸነ መካና ጋፈተ ቃማ ሂደቴ ሶቾቱን ታኔ መቃሳ ዋምቴ ወራነ ብሱማ ኦሮሞ ጅቴ ዋሙ ቀብዲ ወራነ ብሱማ ኦሮሞ ሞ ወለገ ቆፋ ከሰምት ከኝ ሶቾ አቹ መጋላ ፍንፍኔ ጤና ፉኛን ፍንፍኔ ጀለ ሶቾአ ካን ጃልሰኝን ሆገነ ነው ይቹላ ሎልቶኒ ጃልሰኝቲ ፊ ሎልቶኒ መሮ ሎልቶተ ጎሰለመቱን ታኔ ሎልቶቶ መቃሞ ተኮ ጫሳ መተኮኒ ሆገነ ማኒዳ አተው ዩመለ ቤቲን ኢላልቻ ዶጎጎራ ቀብሶ ኦሮሞቲፍ ቀብዱ ከነስ ሶቶ ሲሬፈት ያደንጀዱን ቀባኒ የሮባዬ ነሞታ ሲያሳ ኦሮሞቲፍ ከሱማታን መደቆታን አከሱመስ ነሞታ ጂበ ኦሮሞቲፍ መቻ ሚዳሌ አበሻርቲ ሶጋና ሞታ ጋፈቱ ቤቲን ጋፊ ከና ጋፈቲ ቀሞት ሄደተኒ ኦሮማ ከሶቾን ከሞቱማን ሸኔ ጀዱን ጀቴረ ደቤ ጋፈቲ ከበጀምቶ ደገፈቶ ተከኛ ነምኒ ከይቲ ዋሙ ቀቡ መቃ አባንሳ ዮካን ኦፊፍ ሞጋፈቴ መሌ መቃ ቃምኒ ብራ ነመዋሙ ኒምቲ ከናፉ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰቲ ወሊፍ ኦብሱኒ ፊ ወልገርጋሩን አከሱመስ ወልጎርሱን አኩመ ጅሩ ወልአደቡን ሞ ጅራቹ ቀባ ኢላልቸ ጀዱን ቀባ ከበጀምቶታ ዳወቶታ ኬኛ ሰገንታ ገባባ ከን ጉያራ ሲምብራንጌ ያና ቡና ዋቤኮቲ ኢትኒስ ሰገንታ ኬኛ ሆርዶፉራን ደገርሳ ከኑ ጎታኑ ከበጃኔ ሲንጋፈና ይሄን ምቀመጡ በጣም ብዙ ናቸው። የመከላከያ ሰራዊትን ይበልጣሉ በብዛት ምኑ ጋር ነው የሚያስቀምጣቸው ይሄን Gulalle media network Gulalle fangalani sinisu yawano fito obsenan kisu garani sifa morma turega bisenyi taka odurse ni bili kisetiaka Isatu kenya udini fe gulatu jalala kenya falkawiya gubatu sifa morma turega bisenyi taka odurse ni bili kisetiaka Isatu kenya